Sagantaa yaadannoo sooressa jaarraa abbaa gadaa Finfinneetti adeemsifamuuf akka jiru koreen qindeessituu sagantichaa OMN'tti hime. Sagantaa yaadannoo sooressa jaarraa abbaa gadaa Finfinneetti adeemsifamuuf akka jiru koreen qindeessituu sagantichaa OMN'tti hime. Yaadannoon sooressa jaarraa abbaa gadaa waggaa 11ffaan bitootessa 3 bara 2024 Finfinnee hoteela Ilillii Intarnaashinaalitti kan adeemsifamu ta'uu miseensa koree qindeessituu sagantichaa kan ta'an obbo Dhugoomsaa Abdii himaniiru. Sagantaa kana irratti eebbi kitaaba seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa kan Jamaal Ahmaddiin barreeffame kan eebbifamu ta'uunis ibsamee jira. Kitaabichi seenaa qabsoo fi jireenya qabsaa'aa sooressa jaarraa abbaa gadaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa obbo Dhugoomsaan himan. Sooressi jaarraa abbaa gadaa qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromootiif hiriiranii qabsoo mirga abbaa biyyummaa fi walabummaa adeemsisaa turan keessaa adda duree fi hoogganaa olaanaa qabsoo Oromoo akka turan seenaan ni dubbata. Duudhaa qabsoo sooressa jaarraa abbaa gadaa dhaloota dhaalchisuu fi qabsoo isaan kaleessa taasisan dhaloota hubachiisuuf sagantaan kun kan qophaa'e ta'uun ibsamee jira. Yaadannoo gameessa qabsoo Oromoo kana irratti uummanni Oromoo bal'inaan akka hirmaatu koreen qindeessituu sagantichaa OMN'tti himanii jiru. Dhaamsi isaanii akka itti aanutti dhiyaata. Kitaaba seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa fi yaadannoo lubbuun biraa deemuu sooressa jaarraa abbaa gadaa waggaa 11ffaa sababeeffachuudhaan gaafa 3/2024 yookaan ammoo Maarchi 3 2024 magaalaa Finfinnee hoteela Ilillii Intarnaashinaal hoteelitti kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa eebbisiisuudhaaf sagantaa yaadannoo waggaa 11ffaa isaa eebbisiisuudhaaf akka koreetti sagantaa kanarra jira. Isaa seenaa bara jireenya isaa fi haala inni qabsoo keessa gaggeessaa ture bifa kitaabaatiin qophaa'ee Jamaal Ahmaddiin barreeffamee magaalaa Finfinnee hoteela Ilillii Intarnaashinaal hoteelitti eebbifamuudhaaf kan deemu uummanni Oromoo biyya keessaa fi alas jirtan ispeeshaalii uummanni Oromoo biyya keessa jirtan sagantaa sooressa jaarraa abbaa gadaa irraa akka nafne akka koreetti isinitti dhaammachuu barbaanna.